Akkam jirtu barattoota keenya akkasumas immoo hordoftoota maatii Milkii Health Science YouTube chaanaalii paartii 15ffaadhaan walitti deebinee dhufnee jirra. Paartii 15ffaa kana keessatti kan nuti irratti mari'annu appendicitis jedhamu irrattidha. Appendicitis kana keessatti definition isaa, cause isaa, sign and symptom isaa, diagnosis isaa, akkasumas immoo complication isaa, management isaa dabalatee akkasumas pre-operative nursing care irratti bal'inaan mari'anna. Viidiyoo kana keessatti gaaffii afur qabadee dhufeen jira. Gaaffiin tokko kan warra jechuudha. Kanneen hafan sadan kan BSc nursingidha. Kanaaf yaadannoo qabachaa akkasiin deemtan abdii guddaan qaba. Subscribe gochuu yaada gatiin asiniin jenna. Garee keessatti share yoo gootan haamilee nu cimsaa. Qeeqaa fi yaada qabdan komentii jalatti nu barreessaa asiniin jenna. Turtii gaarii nu faana ta'a. Gara gaaffii keenyaatti gaafa deebinu gaaffiin keenya kun qormaata kan BSc Nursiidha. Achirraa kanan fudhadheedha. Qormaanni kunis akkas jedha. Maal jedha? A 22 years old male patient presented with abdominal pain of a day duration. Abdominal pain of a day duration, which was initially around the peri-umbilical region. Later on shifted to right lower quadrant and has associated anorexia. During physical examination, he has pain on right lower quadrant. Pain on right lower quadrant during palpation of left lower quadrant. Which sign is positive in this patient? A. Roving sign, B. psoas sign, C. obturatory sign, and D. rebound tenderness. As bukkeetti maalidha kan inni jechaa jiru? Physical examination kan ta'e dhukkubsataa kana karaa left lower quadrant gaafa gadi qaban karaa right lower quadrant dhukkubaanii namni kun umuriin isaa waggaa 22 dha, dhiiradha. Maalidha kan inni himate? Abdominal pain himate. Kun immoo baay'ee irraan turre reefuudha, acute dha, which was initially around peri-umbilical. Peri jechuun akkuma viidiyoo gosa kanan dura irratti isin ibse around jechuudha. Naannoo umbilicus, naannoo handhuuraadha kan inni jalqabeeni dhukkubbiinsaa. Isa booda garuu later on shifted to right lower quadrant. Achiitii karaa harka mirgaa gara gadiittidha kan inni deeme dhukkubbiin kuni dhanna keessa deemeeni jechuudha. And associated with anorexia, anorexias qaba namni kun jechuudha. Fedhii nyaataa isaa gadi bu'eera. During the physical examination, he has pain on right lower quadrant during palpation of left lower quadrant. Inni gararraadha haasoo baay'ee callisee mada. Seenaariyoon kun inni gara jalqabaadha callisee haasoo badama wanta gaafataa jiru wajjin hidhata hin qabu jechuudha. Bukkeedha garuu kan isheen jirtu. Gaaffiin kan isheen jirtu during physical examination the patient has pain on right lower quadrant during palpation of left lower quadrant. So which sign is positive? Maalidha inni kun kana qabaa jedhe. Kanaafuu saayiniin kun maal jedhama? A. roving sign, B. psoas sign, C. obturatory sign, D. rebound tenderness. Walitti deebina waa'ee appendicitis erga discuss goonee booda deebinee kana itti deebina. Kanaaf nu faana turaan isiniin jedha ammas. Walitti deebineerra ammasii kun immoo qormaata kan warra HOdha. Barattoonni HO viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Baay'ee har'a kan viidiyoo kana kan paartiin 15ffaa kun kan inni fuuleeffatu appendicitis irrattidha. Qormaanni appendicitis wajjin hidhata qabu akkamittiin akka ba'aa jiru isinitti agarsiisuufidha kanan qormaata kana qabadee dhufe. Kanaaf qormaanni kun kan warra HOdha. Warra HO akkasitti gaafatee ture jechuudha. Mee haa ilaallu gaa. Maalidha kan inni jedhaa jiru? 45-year-old male brought to emergency department by his relatives with presenting of right lower quadrant pain, migratory from peri-umbilical area. Naannoo handhuuraadha kan inni jalqabee garuu gara right lower quadrant ittidha kan inni deeme.
followed by anorexia akkuma viidiyoo kara jalqabaatti isinitti meeqa anorexia jechuun fedhii nyaataa nama kanaa gadi bu'ee nausea qaba, afaan hammeessa yookaan lolloca qaba, nyaata jibbisiiseenii afaan hammeesseenii vomitingis qaba, nanna gubaansaa low grade fever before 3 hours sa'aatii 3 dura ho'inni qaama isaa baay'ee gadi bu'aa ture. The physician suspect appendicitis and perform physical examination. Doktariin dhukkubsataa kana yaalaa ture tirfaanjetii jedhee shakkee. Tirfaanjetii yookaan appendicitisidha jedhee shakkee. Kanaaf immoo physical examination godhe. Kanaaf maal jedha? Which one is correct during physical examination finding? Kamtu sirriidha? Physically gaafa examine goonu appendicitis namni tokko suspect ta'e taanaan physical signoonni jiran jiru kana kan discuss goonu. Achi jalaati isa kamiinidha namni kun kan inni maal ta'u jedhe correct kan ta'e physical examination keessatti isa kamidha. Maal jedha? Rovsing sign is refers to pain at left lower quadrant with palpation of right lower quadrant. B. Psoas sign is a passive extension of the right thigh and applying counter resistance to the right thigh causes left lower quadrant pain. C. Obturatory sign is flex of patient right hip and the knee followed by internal rotation of the right hip causes left lower quadrant pain. D. Rebound tenderness is application of pressure on the right lower quadrant and quickly release the pressure increases pain on right lower quadrant. Kun afaan Oromootti yoo hiikame xinnoo deebiin isaa gadi argamuu fi deebii mataa keessanitti baasa. Amma waa'ee appendicitis tu discuss hin godhin as keessaati deebiin isa kam ta'a jettanii itti baastu. Sana booddee gaafa deebinee immoo waa'ee appendicitis discuss goonee deebinee immoo deebii itti baasnu yeroo sana immoo ofii keessaniif ofii faarramtu jechuudha. Hammamiin beekan ture ergan viidiyoo kana ilaalee dhaggeeffadhee waa'ee appendicitis baree booda immoo gaafan deebii itti baasu immoo hammamiin hubadhee of madaaluudhaa fi jalqaba kana deebii ofii keessanii filadhaa akka pre-testiitti booddee immoo isin barsiisaa ergan kana isin agarsiisee booda immoo isin barsiisaa ergan isin barsiisee booda immoo deebinee filanna gatteef sana booda erga barattanii booda utuu nuti deebii isaatti hin baasiin ofii keessanitti baastanii akkasitti of shaakalsiisaa deemuu dandeessu jechuudha. Kun shaakalli qormaata bahiinsaa akkasumas COC akkasumas licensure examidha. Tole egaa gaaffii itti aanutti deebinaa ammas nu faana turaan isiniin jedha. Turtii gaarii. Tole kun immoo gaaffii sadaffaa waa'ee appendicitis wajjin wal qabatee har'a viidiyoo paartii 15ffaa kanaan discuss gochaa kan jirrudha. Akkas jedha qormaatni kun kan narsii ture. BSc narsii ture warri BSc narsii qormaata kanaan dura qoramanii turanii. Mee qormaata kanarratti waa'een appendicitis akkaataa inni ittiin gaafatame baay'ee isin dhibaa jechuudhaas bukkeetti kun bara 2016 Jaanuwaarii keessa kan isaan qoramanidha. Akkas jedha a 23-year-old male patient came to an emergency department with a complaint of low grade fever and a gastric pain. Progress to right lower quadrant. On abdominal examination, the nurse identifies local tenderness and positive roving sign. What would be the priority nursing intervention for this patient? A. Perform frequent palpation of abdomen. B. Administer analgesics with caution. Administer laxative or enema. Maintain NGTU patency. Akkas jedhaga. Kana keessaatti deebiin kamiin ta'uu danda'a? Deebii mataa keessanii barreeffadha. Utuun waa'ee kana isinitti himiin deebii isa kamidha jettu. Sana booda immoo deebiin immoo discuss goona jechuudha. Tole egaa akkas jedha gara afaan Oromootti gaafa hiiknu namni kun umuriin isaa waggaa 23dha. Dhiiradha. Mana yaalaa kutaa dhibee hatattamaadha kan inni galee. Kan inni himatu immoo nanna gubaa xiqqoo ta'e qaba. Qara laphee jalaan nukkubeeni
dhukkubbiin sun immoo gara kamitti qaama isaa irratti kan inni deeme gara gadiittidha. Iddoo kam right lower quadrant bakka argama appendixiittidha kan inni gadi bu'ee. On abdominal examination physically gaafa examine godhu narsiin suni maalidha kan inni identify godhe local tenderness hin jiraata. Tenderness jechuuf pain jechuun tokko miti. Pain dhukkubsataan utuu nuti dhannee dhukkubsataa hin qaqqabin kan inni nutti himatu jechuudha. Pain gaafa jennu tenderness jechuun immoo dhukkubbii ta'ee gosuma dhukkubbii ta'ee gaafa nuti dhukkubsataatti bubbuunu dhukkubbii nutti himate inni sun tenderness malee pain miti. Pain during touching in tenderness itti buuteef dhukkubeeni jechuudha isa tenderness. Local tenderness gaafa jedhu nama sanatti gara dhukkubsataatti bu'eeraa jechuudha. Ogeessi fayyaa sun kanaafidha painiin kan inni jiru. Kanaaf positive roving sign jira. Roving sign waa'ee kana yoon dubbadee gaaffii gara jalqabaa sanatti hidhattanii itti baastu gadi ta'ee fi waa'ee isaatti discuss godhee itti baasuun barbaadu. Kanaaf kana qabaa jedha. What would be the priority nursing intervention? Priority nursing intervention isa kamidha? Perform frequent palpation of abdomen. B. Administer analgesic with caution. Administer laxative or enema. D. Maintain energetic patency. Kana jedha. Kanaaf waa'ee kana immoo ammas waa'ee appendicitis discuss goonee gaaffii kanatti deebinaa. Ammas qalbiidhaan nu faana ta'aa isiniin jedha. Subscribe gochuun hin dagatamin. Nu faana tura. Qormaanni kunis qormaatuma kanaan dura barattoonni qoraman irraa kan fudhadheedha. Barasaa argachuu hin dandeenye kanaaf badaa akkasitti argamuu gatii hin dandeenyeef iyyuu gara PowerPoint'tti isin jijjiireen jira. Kanaaf qormaatuma hard copy isa bara duraa irraatti kan fudhatamedha. Kanaaf kanaasaa jiru paartii 15ffaa waa'ee appendicitis irratti kan fuuleffatu qormaatadha. Warri viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtan subscribe gochuun dagatinaan isin jedha gara gaaffii keenyaatti. Innis akkas jedha. Kana kan qorame egaa BSc narsiidha. BSc narsiidha jechuudha. Kanaaf maalidha? 36-year-old male patient is admitted in surgical ward with confirmed diagnosis of appendicitis. The patient is prepared for appendectomy and received pre-operative care. What is the most appropriate pre-operative care for this patient? A. Administer enema. B. Encourage ambulation. C. Administer antibiotics. D. Stimulate bowel activity. Kana keessaa kamiin ta'uu danda'a deebiinsaa? Deebii mataa keessanii barreeffadhaa. Waa'ee kana immoo discuss goonee deebine immoo amma isin filattu jechuudha deebiisaa. Utuu waa'ee kana isinitti himin deebiin isa kamidha jettanii shakkitu. Deebii keessan barreeffadhaa. Tole maalidha kan inni jechaa jiru viidiyoon kun? Qormaanni kun maalidha kan inni jechaa jiru? Namni kun nama umurii waggaa 36dha, dhiiradha. Hospitaala dhufee surgical wardidha kan inni ciisee jiru. Kutaa baqaqsanii yaalanidha kan namni kun ciisee jiru. Confirmed ta'eera bakka dhibeen isaa maalidha jedheera doktariin tirfaanjetiidha jedheera appendicitis'idha jedhee bakka murtaa'eera. Maal gochuuf murtaa'eera? Dhukkubsataa kana appendectomy hojjetamuuf baqaqsanii yaaluuf jechaa jiru. Muranii baasuuf jechuudha appendixii. Kanumaaf immoo dhukkubsataan kun the patient is prepared for appendectomy and receive pre-operative care. Dursa utuu kutaa operation hin galiin gargaarsa godhamuuf fudhachaa jira namni kuni. So what is the most appropriate baay'ee barbaachisaa kan ta'e utuu dhukkubsataan kun kutaa operation hin galiin gargaarsatti kennituuf kamidha? A. Enema, administering of enema. B. Encourage ambulation. C. Administer antibiotics. D. Stimulate bowel activity. Kana keessaa filadhaa. Deebiin isa kamidha jettu waa'ee appendicitis immoo discuss goonee walitti deebina. Qalbiin nu faana turaa sidii jedha. Subscribe gochuun dagatina. Yaadannoo qabachaa deemaa. Ammas irra deebiin siditti himaa. Turtii gaarii. Tolegaan waa'ee appendicitis immoo gaafatti discuss goonu. Appendicitis jechuun inflammationii appendix jechuudha yookaan dhukkubsachuu appendix jechuudha. Appendix jechuun iddoo kanattidha kan isheen argamtu akkuma isin ilaalaa jirtanii. Ishee kana immoo zoomii gaafa goonee ilaallu akka kanatti kan jirtu jechuudha.
dhumarratti kan argamtu jechuudha. Isheen kun amma appendiksiidha. Appendiksiin kun immoo inflamed taatee jirti. Dhukkubsatteedha kan isheen jirtu. Kan ishee dhukkubsu wantoota adda addaatu jira. Kanaaf as bukkeetti egaa yeroo ilaaltanitti ta'e appendiksii ITISC dhumarraa qabaachuun kun kan inni agarsiisu maalidha? Inflammationiidha kan inni agarsiisaa jiru jechuudha. Inflammation dhukkubsachuu orgaanii sanaa kan agarsiisu jechuudha. Jecha tokko ITISC qabataan dhumarraati dhukkubsachuu isaa kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf appendiksiin as bukkeetti dhukkubsatteedha kan isheen jirtu. Yoo ilaalle appendiksiin kun kan isheen argamtu right lower quadrant keessattidha. Right lower quadrant keessatti immoo kanaan dura viidiyoo kanaan dura keessatti discuss goonee turre waa'ee quadrantii abdoomanii quadrantiin abdoomanii umbilicusii gidduurra godhannee sentarii godhannee imaginary line sarara lama gaafa keenyu iddoo afurittidha kan inni nu qoodu dhukkubsataadhaaf karaa mirgaa dhukkubsataadhaaf karaa bitaa dhukkubsataadhaaf karaa leeftii jedhama kun nuuf otoo hin taane dhukkubsataaf leeftii dhukkubsataaf raayitii jedhama. Yeroo tokko tokko ogeessonni fayyaan yookaan akkasumas barattoonni baay'een karaa kana raayitii godhanii ilaalu, karaa kana leeftii godhanii ilaalu. Isiniif otoo hin taane dhukkubsataafidha kan isin ilaaluu qabdan jechuudha. Kanaaf right upper quadrant keessatti orgaaniin argaman kun as bukkeettidha tarraanii kan isaan jedhanii har'a garuu kan nuti discuss goonu isaanii miti. Left upper quadrant keessattis orgaanonni argaman kun as bukkeetti isiniif tarreesseedha. Yaadannoodhaaf barreeffachaa deemuu dandeessu. Right lower quadrantidha kan nuti discuss gochuu dhufne jechuudha. Akkasumas immoo left lower quadrant keessatti kan argamu orgaanota warra kanadha jechuudha. Maaliifidha left lower quadrant kana discuss gochuun kan barbaachise mata dureen keenya irraa paartiin 15ffaan kan irratti fuuleffatu appendicitis wanta ta'eef argamni appendicitis immoo bakka inni itti argamu right lower quadrant keessatti gadi ta'eef iddoo kanatti gadi argamuuf waa'ee kana discuss gochuu dhufne jechuudha. Wanta isin beekuu qabdan wanta isin as bukkeetti beekuu qabdan dhukkubsataan yeroo hundumaa right lower quadrant dhukkubsatee gaafa dhufu tirfaan jetti jechuu miti yookaan appendicitis jechuu miti. Orgaanis keessatti argamu argaa jirtu. Orgaanonni kun dhukkubsatanii mallattoo wal fakkaataadha kan isaan qaban. Maybe pelvic inflammatory disease ta'uu danda'a yoo dhukkubsataan keessan femaleedha taate. Dhukkubsataan keessan femaleedha taanaan ammas endometriosis ta'uu danda'a, ovarian cyst ta'uu danda'a. Saala dhiiraas haa ta'uu, shamarras haa ta'uu, kidney stone ta'uu danda'a, urinary tract infection ta'uu danda'a. Wantoonni akka kanaa baay'ee of eeggannoo gaafatu baay'ee right lower quadrant kana keessatti physical examination fi ultrasound deeggaramtan taanaan akkasuma lafuma kaanee kun tirfaan jettidha jechuun dandeenyu jechuudha. Sababiin isaas keessatti orgaaniin argaman hundi isaanii yoo dhukkubsatan right lower quadrant painiin qabaatu gadi ta'eef garuu painiin appendicitis yeroo baay'ee eessaadha kan inni ka'u jedha. Handhuurarraadha kan inni ka'u. Handhuurarraa erga ka'ee booda gara right lower quadrantitti shift godhaa jira. Kanaaf egaa dhukkubsataan right lower quadrant na dhukkuba jedhee gaafa nutti himatu wantoota nuti shakkinu warroota nama isinitti himeen dabalata. Inflammatory bowel disease yoo jiraate akkasuma agarsiisuu danda'a. Diverticulitis of colon yoo jiraate iddoo makanaatti diverticulitis of colon yoo jiraate gastroenteritis yoo jiraate intestinal obstruction yoo jiraate namni dhukkubsataan kamiyyuu right lower quadrant pain nutti himachuu danda'a jechuudha. Kanaaf dhukkubsataan right lower quadrant dhukkubsate jechuun yeroo hundumaa tirfaan jetti jechuu miti yookaan appendicitis jechuu miti. Kanaaf wantootan amma isiniin jedhe kana hunda isaanii yaadannoo qabachuu qabdu jechuudha. Yaadannoo keessatti kan isin qabachuu qabdan pelvic inflammatory disease, endometriosis, ovarian cyst, kidney stone, urinary tract infection, inflammatory bowel disease yoo jiraate, diverticulitis of colon yoo jiraate, gastroenteritis yoo jiraate, intestinal obstruction yoo jiraate dhukkubsataan maal qaba jechuudha. Right lower quadrant pain qaba jechuudha. Dhukkubbii qaba. Kanaaf dhukkubsataa kanaaf anti pain kamiin iyyuu kennin dura physical sign warroota jedhamanii physical examine erga gootanii booda mallattoolee sila roving sign, rebound tenderness, psoas sign, obstructory sign warroota jedhaman sanaan cheekii goonee kaanedha gara further investigationiif kan ergamu malee dhukkubsataan tokko callisee right lower quadrant pain qabaateef tirfaan jettidha jedhamee kutaa opereeshinii galuu hin qabu. Jalqaba investigationii adda addaa barbaada, physical examination barbaada, history dhukkubsataa gadi fageenyaan fudhachuu gaafata gadi ta'ee fi akkasumaan duruunfannee appendicitis jechuun dandeenyu jechuudha. Kanaaf egaa definition isaa akkuma isinitti himedha. Inflammation appendix jechuudha. Appendicitis gaafa jennu tube like structure qabdi. Isheenis kan isheen attach taate jirtu yookaan itti maxxantee argamtu
large intestine ittidha jedha. Akkuma bukkeerraa ilaalaa jirtan large intestine ittidha kan isheen hidhattee jirtu. Is considered a medical emergency dha. If left untreated yoo iyyaalamiin hafe because acute isaadha baay'ee beekamaa kan ta'e acute appendicitis baay'ee beekamaadha. Namni sun dafee iyyaalamu taanaan dafee gargaarsa gahaan argatu taanaan immoo perforated taatii jedhama. Kana perforated taatii taanaan rakkoo hamaa baay'ee hamaa ta'eef nama sana saaxiluu dandeessi. Lubbuuf irree baay'ee sodaachisaa tarfaan jetiin hin dhoote jechuuni. Kanaaf utuu addan baasiin adda baasnee gargaarsi hatattamaa taasifamuufii qaba jechuudha. Appendicitisiin gaa namni kamiyyuu acute-dhaan gaafa dhufu dafeedha kan inni yaalamuu qabu jechuudha. Kanaafidha yeroo tokko kileentiin gaafa inni right lower quadrant gaafa inni himatu bakka kuni kaleedha rakkoo kaleedha jedhanii antipeenii kennuutu jira. Antipeenii dhukkubsataadhaaf callisaniitu keezii sana addan baasiin antipeenii kennu jira. Antipeenii kennite taanaan immoo physical sign suni warrootni akka SOAS sign suniin dhokatu. Respiratory sign, rebound tenderness, robising sign mallattooleen suniin dhokatu. Mallattoon suniin dhokote taanaan immoo appendiksiin suuta jecha saayiziin ishee dabalaa deemee dhiitaa deemtee haphachaa deemuudhaan maal taati jechuudha. Innooti jechuudha. Innooti taanaan immoo paaritooniimii keessatti baakteeriyaan appendiksii keessa ture hundi isaan dhangala'aa jechuudha. Sana jechuun paaritooniyaayita sirreetti fiduu danda'a. Komplikeeshinii isaa gara dhumaatti diskas goona garuu. Kanaaf keesiin kun yeroo isin mudatutti physical sign-dhaan erga adda baastanii booda hospitaala naannoo keessanitti argamutti rifarii godhaa. Antipeenii kamiin yoo ta'u kenniin. Antipeeniin kan inni kennamu erga dhibeen kun isadha appendicitisidha jedhamee adda ba'ee boodadha kan inni of eeggannoodhaan kennamuu qabu malee callisnee antipeenii kenninee fi mallattoon irra jiru erga badee booda rifarii yoo goone ragaa ofitti baaneera jechuudha. Dhukkubsataan kun peeniin sun gati wayyaa'uuf gara manaatti galuu danda'a. Gara manaatti galee taanaan immoo guyyaa murtaa'e booda appendiksiin kun inflamed isheen taate jirtu kun hin dhooti taanaan immoo life threateningidha. Lubbuu nama sanaaf sodaachisti. Tasa namni kun peritonitis-dhaan deebi'ee dhufuu danda'a wanta ta'eef antipeenii kamiin yoo kenniin investigation adda addaadhaa fi hospitaala naannoo keessanitti argamutti rifarii gochuu qabdu jechuudha. Appendicitis kamiin iyyuu buufata fayyaatti treat gochuu yaaluun sirrii miti jechuudha. Yookaan appendicitis kana maaltu fida? Egaan tarfaan jetti jedhee kanan fayyadamaa jiru afaan Oromoo isaadha mul'aaleenidha. Namoonni baay'een dhukkubsataan isa ta'u ogeessonni fayyaan baay'een jecha kanaanidha kan isaan walii galanii tarfaan jetti jedhu kanaaf jecha kana fayyadamaa jira. Noof galchansiniin jira. Kanaaf maaltu fida? Appendicitis maaltu fida yoo jenne exact cause appendicitisiin is not clear. Amma kanadha jedhamee wanti jala muramee taa'u jiru garuu wantootni sababa ta'an garuu as bukkeetti isiniif tarreessin jira jechuudha. Kitaabota adda addaarraati fuudhee as bukkeetti isiniif tarreessin jira. Tokko tokkoon discuss goona jechuudha. Inni jalqabaa maal jedha? Blockage of the opening to the appendix jechuun gara appendixiitti fakkeenyaaf amma blockagein wayii yoo uumame wanti ta'e wayii yoo keessa galee as keessa appendixii kana keessa maybe stooling galuu danda'a, foreign body wanti ta'e wayii galuu danda'a yookaan kaansariin jiraachuu danda'a achi keessaa. Hard kan ta'e calcified kan ta'e feekaaliin as keessatti deposited ta'uu danda'a. Tuumarii benign even parasitiin large intestine keessa yookaan small intestine keessa large intestine tti tuceetus appendixii keessa galuu dandeessi. Parasitiin isa achi keessa galte taanaan cystic fibrosis irree iddoo kanatti rakkoo kana fiduu danda'u jechuudha. Rakkoo appendicitis kana fiduu danda'u jechuudha. Warroonni kun block godhanii openingii yookaan qaawwaa appendixii kana blockii godhanii achi keessatti microorganismiin akka wal horgochuudhaan akka isheen dhukkubsattuuf haala mijeessuu danda'u jechuudha. Warroonni kun achi keessatti block ta'uudhaan. Inni lammaffaarratti argamu immoo maal jedha? Hardening the feces or stool or appendix stone. Inni kun maal jechuudha? Calcified fecal depositiin yooma as bukkee appendixii keessatti walitti qabame fecalitis yookaan immoo appendicolitis kan jedhamu achi keessatti yoo stack godhe appendixii keessa galuudhaan yoo cuqqaalamte jechuudha. Iddoo kanatti akkuma isin ilaalaa jirtan iddoo kanatti hidhattee luumanii kana keessatti jechuudha. Hal jira hardened feces yookaan sagalaan baay'ee gogguudhaan stooliin as keessa galee akkuma isin ilaalaa jirtanii fecalitis akkuma isin jedhee
achi keessatti galtee cuqqaalamti sagaraan suni sana booda suuta maal ta'a deema jechuudha. Iddoo kanaatti dhukkubsachaa deema sagaraa keessa maayikirooorgaanizimiin jiran achi keessatti infilaameeshinii appeendiksii kanaaf baay'ee haala mijeessaa deemu sana booda dhukkubsataan mallattoo agarsiisaa dhufaa jechuudha. Kanaaf hard and feces sagaraan goguun meebii achi keessatti dhaqamee bilook godhee infilaameeshiniin appeendiksii akka inni dhufu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkasii maal jenna appeendiksii stoon jenna. Inni sadaffaarratti argamu immoo lymphoid hyperplasia. Lymphoid hyperplasia lymphatic systemiin maalidha kan release godhu white blood cell naannoo appendixiitti release gochuu danda'a. Qaama keessa infection jira ta'ee jennaan qaama keessa lymphatic systemiin white blood cell release gochuu danda'a naannoo gara tishuutti jechuudha. Sanumarraan ka'ee yoo lymphoid tissue appendixii bukkee jiru bira yoo dhaqanii swellingiin akka inni uumamu gochuu danda'u jechuudha. White blood celliin kuni achumarraanii maal ta'a deema jechuudha. Tishuun iddoo kanaati dhiitofte kun immoo obstruct gochaa deema. Yoo xiqqoo dhiitee irra ta'e obstruct ta'e taanaan immoo infectioniidhaaf haala mijeessaa deema jechuudha. Kanaaf lymphoid hyperplasia kan jedhamurree probability fiduu hin qabaataa jechuudha. Inni dhumarratti argamu maalidha? Colitis-idha. Colitis jechuun immoo inflammation of colon jechuudha. Dhukkubsachuu kolonii jechuudha. Ileemii darbee immoo eenyu jira? Seekamiitu jira. Valviin tokko immoo bukkee jirti. Valviin sunis ileocecal valve jedhamti achii gadi rarraateedha kan isheen argamtu appendixiin kun jechuudha. Kanaaf inflammationiin kolonii keessumaati eeriyaan kun inflamed ta'eera ta'ee jennaan inflammationii wayii jiraate naannoo kolonii inflammationiin kolonii iddoo kana yoo jiraate bakteeriyaan yookaan inflammationii rakkoo kolonii sana kan fide maayikirooorgaanizimiin kun gara appendixiitti irree probability deemuu hin qabaata jechuudha. Infectioniin gara sanatti spread gochuu danda'a, gara sanatti fiiguu danda'a. Sanumarraan naannoo appendixiidha inflammationiin akka dhufu gochuu danda'a jechuudha. Sababa kana appendicitisiin dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa generaalii baay'ee koomaniidha jedhamanii kan ilaalaman warroota kanadha jechuudha. Cuqqaalamuu appendixii akkuma sila siniif list godhe warroota sanaan dhufuu danda'a. Sagaraan hard ta'uudhaani lymphoid tissue lymphatic system white blood cell release gochuudhaan colitis inflammation bowel naannoo sanatti appendixiin kun kan isheen argamtu gatiteef haala kanaadhaan egaa appendicitis akka inni dhufu ta'uu danda'a jechuudha. Sign and symptom isaatti immoo mi'a ceenu. Sign and symptom of appendicitis yoo ilaalle as bukkeetti garuu kan nuti ilaallu symptom isaa bichaadha. Symptomiif saayinii garaagarummaa isaa beektu jedhee mayyaadha. Saayiniin as keessan jiru kan jiru symptomidha. Sign and symptom jechuun garaagarummaa guddaa qabu. Saayiniin nutu marammaree bukkee gahaa jechuudha. Yookaan fiizikaal egzaamayin goonee bukkee arguu dandeenya. Ogeessi fayyaa marammaree bukkee gahu jechuudha. Symptomii jechuun immoo kan dhukkubsata qofaan fiil godhee wanta dhukkubsataatti dhaga'amaa jiru kan nuti marammaree bukkee gahuu hin dandeenye. Dhukkubsataan qofaan kan inni haasa'u jechuudha. Symptomiin. Kanaaf kan amma diskas goonu kun dhukkubsataa qofaan kan inni nutti himatudha jechuudha. Kan inni nutti himatu. Maaltu sitti dhaga'ama gaafa nuti jennu kan inni nutti himatu warroota kanadha. Baay'ee koomanii kan jedhamanii warroota kanadha. Jiraachuu danda'u warroonni kaan. Baay'ee koomanii kan ta'e garuu most common kan ta'e warroota kanadha jechuudha. Inni jalqabaa maalidha? Abdominal pain. Painiin sun immoo epigastric painii ta'uu danda'a. Periambilicasii ta'uu danda'a. Periambilical painii ta'uu danda'a. As bukkeetti wanta isin beekuu qabdan dhukkubbii gaafa himatu dhukkubsataan appendicitis qabu tokko dhukkubbii gaafa isinitti himatu dhukkubbiin kun eessaan jalqabee jedha. As bukkee maal jedha? Epigastric jechuun qara laphee jechuudha. Qara laphee naannoo sanaati dhukkubbiin jalqabee jedha yookaan immoo naannoo handhuuraadhaa dhukkubbiin jalqabee jedha. Ammoo gara kamitti deeme gaafatti jettee gaafattuun immoo gara right lower quadrant sitti himata jechuudha. Naannoo gara gadii kana gara kalee kootti na dhukkuba siin jedha. Kanaaf right lower quadrant ta'uu isaa barta jechuudha. Painiin kun radiate godhaa jira jechuudha gara gadiitti. Gara gadii right lower quadrant keessatti immoo kan argamu maalidha jennee kanaan dura anaatomii isaatti appendixiidha jennee appendixii right lower quadrant keessattidha kan inni argamu. Kanaaf dhukkubsataan painii akkas jedhee nutti himachuu danda'a jechuudha. Kana gaa nuti marammaree bukkee gahuu hin dandeenyu kanaafidha symptom kan jedhame dhukkubsataa qofaadha kan nutti himu jechuudha. Kan biraan mallattooleen jiran anoreeksiyaan kun jiraachuu danda'u. Anoreeksiyaan jiraachuu danda'a, naawuziyaan jiraachuu danda'a, even vomitingiin jiraachuu danda'a.
vomitingiin jiraachuu danda'a balaqqamsiisaa jechuudha. Loss of appetite or anorexia jiraachuu danda'a. Nausea garaa hammeessuu ol ba'uu barbaadu jechuudha. Kan biraan wanti baay'ee agarsiistuudha jedhamu tokko immoo maalidha? Pain that worsens with coughing and walking. Dhukkubsataan appendicitis qabu gaafa qufa'u right lower quadrant baay'ee dhukkubaan. Yeroo qufuun dhukkubaa, yeroo deemuun dhukkubaa. Kanaaf yeroo baay'ee ol jedhanii deeman gadi jedhanii faadha kan isaan deeman yoo ol jedhan yoo walkii godhan yoo qufa'an yoo attiffatan gatii dhukkubuuf peenii isaan danda'an jechuudha. Ati gaa ogeessa fayyaa taate kan viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtu peenii kana agartee anti peenii laatteef jechuun dhukkubsataa kanan fayyadatu hin taane akka inni du'uuf haala mijeessite jechuudha. Kanaaf anti peenii hamma dhibeen appendicitis adda ba'utti physical sign on physical examination mallattooleen afran sanaa fi imaging studyidhaan hamma qulqullaa'ee sarjiniin ilaalee raadiyoolojistiin ilaalee murteessutti utuu ariifattanii anti peenii kennitaniif ta'ee gaariidha. Garuu imaging study erguudhaaf jettee physical erga examine gootee mallattooleen sun jiraatanii booda garuu anti peenii kennuufii dandeessa jechuudha dhukkubsata sanaaf malee utumanni iyyuu dhukkubbii baay'ee himatu nama kanaaf imaging study itti erguun sirrii miti. Garuu physical examine gootee mallattoolee tirfaanjetii dhukkubsataan agarsiisu gaafa garaa dhukkubsataa keessumaa warroota roving sign, rebound tenderness, psoas sign fi obstructory sign warroota jedhaman sana positive ta'eera taanaan dhukkubsataa kun confirm gochuudhaa fi imaging study ergitee qulqulleessitaa jechuudha. Kanaan ala garuu hamma physical examination dhiyaanii wanti shakkisiisu hin jiraatinitti anti peenii ariifattanii akka hin kenninan isin jedha viidiyoo kana warroota ilaalaa jirtan barattoonnis ogeessonni fayyaas ogummaa kanatti bobbaatanii jirtan namni tokko right lower quadrant peenii machaa jira taanaan anti peenii kennutti hin ariifatinaa isin jedha. Kanaaf egaa kana fakkaataa mallattooleen kan jiraachuu danda'u. Mee amma immoo diagnoosisaatti haceenu nu faana ta'ammas. Egaan dhukkubsataan appendicitis qabu tokko diagnoosiinsaa dhibee appendicitis sana confirm gochuudhaaf wantoota nuti fayyadamnu warroota kanadha. Baay'inaan mana yaalaa keessaatti warrootuma sadan kanaanidha kan isaan fayyadamaa jiran yeroo ammaa kana. Inni jalqabaa physical examine gochuu qabna dhukkubsataa keenya. Physical history clinical ground baay'ee murteessaadha. History dhukkubsataa fudhachuun baay'ee murteessaadha. Physical examination immoo baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaan saayinoonni kun egaa baay'ee murteessoodha jechuudha. Appendicitis baay'ee murteessoodha. Roving sign, rebound tenderness, psoas sign, obstructory sign. Kanuma dhala waa'ee appendicitis wajjin wal qabatee qormaatarra kan naanna'aa jiru ila physical sign warroota afran kanadha. Yoomiyyuu baay'ee kana sammuu keessan keessatti baay'inaan long term memory keessan keessatti save godha. Irra deddeebi'aati. Afaan Oromoodhaan hiikeen isinitti himaa Ingiliffasaadhaan immoo sirra jira. Matsaafa Ingiliffasaadhaan jira. Gadi fageenya waa'ee kana yaadannoo qabadhaan isiniin jira. Yoomiyyuu kan daganne sababiin isaa waliin dha'anidha kan isaan isin gaafatan. Seenaariyoo silaa keessatti ilaaltaniitu akkamitti waliin barataa gaafataa jiru. Kanaaf haaluma salphaadhaan deebisuudhaaf tokko tokkoon isinitti himaa. Tokko tokkoon gaafan isinitti himu. Inni jalqabarra maalidha? Rebound tenderness. Saayinii akkamidha? Saayiniidha kan ilaalaa jiru. Saayinii symptomii miti. Physical examination irra jira. Kanaaf iddoo quba isinitti agarsiisaa jiru kana argaa jirtu dhukkubsataan keenya supine position ciisee position baay'ee filatamaa ta'e physical examination kanaaf supine positionidha. Supine position dhukkubsataa keenya ciibsinee maalidha kan nuti gochuu qabnu? Miilli dhukkubsataa diriiree quadrantii afuritti hirannaa akkuma jalqaba isinii kaase quadrantii afuritti hirannee right lower quadrantii gadi qabna. Gaafa gadi qabnu dhukkubsataatti itti tola. Yeroo nuti gadhiisnu immoo dhukkubbiin itti dhagahama. Gaafa gadi qabnu dhukkubsataatti tolee gaafa nuti dafnee gadhiisnu dhukkubbiin itti dhagahama taanaan saayiniin kun maal jedhama? Rebound tenderness namni kun maalidha jechuudha? Positiveidha jedhama. Positiveidha. Mallattoo baay'ee appendicitis agarsiistu keessaa kun tokkodha jechuudha. Rebound tenderness. Gaafa gadi qabdan itti tola. Eessa bukkee? Right lower quadrant bukkee gaafa gadi qabdan itti tola. Gaafa isin daftanii gadhiistan dhukkubbiitti itti dhagahama. Kun agarsiistuudha jechuudha. Rebound tenderness positiveidha jechuudha dhukkubsataan keenya.
Rebound tenderness kana maqaa kan biraadhaan maal jedhanii waamu? Bloomberg jedhu. Bloomberg sign. Bloomberg sign jedhanis kan waaman jiru gati ta'ee fi yoo jecha ishee kanaan immoo deebisee qormaata sattaanuu irratti isinii fideen beekamu gati ta'ee fi Bloomberg sign jedhamee isin beekama rebound tenderness gati ta'ee fi ishee kanas hin dagatiin asiniin jechuuf jedheenidha. Mee physical sign isa lammaffaatti immoo haceenu. Inni lammaffaan immoo maalidha? Roving sign. Roving sign jechuun seenaariyoo silaa keessaatti baay'ee confuse godheedha kan inni barataa gaafate jechuudha. Baay'ee galagalchoo kanaadhaanidha kan inni gaafate. Maal jedha? Elicited by palpating the left lower quadrant, this is paradoxically causes pain to be felt in the right lower quadrant. Quadrantii meeqatti hiranna? Lamatti hiranna. Left lower quadrantii gaafa palpate gootu dhukkubbiin eessaatti dhagahama? Right lower quadrantii. Right lower quadrantii keessaatti dhukkubbiitti dhagahama. Gaafa left lower quadrantii gadi qabdu yookaan palpate gootu dhukkubbiin garuu galagalchoo sana right lower quadrantii irraati dhukkubbiitti dhagahama. Saayinii kana maal jennee waamna? Roving sign jenneedha kan nuti waamnu. Saayinii sadaffaatti immoo haceenu ammas. Saayiniin sadaffaan immoo maalidha? Psoas sign. Psoas sign as bukkeetti garuu tokko bichaadhaan gatii gaafateef meetadii lamaan ilaaluu dandeenya. Psoas signiin akkamittidha? Psoaan maqaa maashaadhaanidha kan inni mogga'e psoas. Psoas sign inni jedhamu kuni maal jedha? Place your hand just above the patient right knee, right, not left. Miila mirgaa sarbaa akkuma isin ilaalaa jettan harkisaa miila eessarra jedha? Right knee. Ask the patient to raise the thigh against your hand. Supine position erga ciibsineeni booda supine position ciibsineeni kaane dhukkubsataa miila isaa kan diriirfatu goona. Sana booda miila mirgaa bitaa miti miila mirgaa achi ol kaasii jennaan. Yeroon achi ol kaasu nuti immoo miila isaa kana achi gadi yookaan immoo akka harka keenyatti xiqqoo gad dhiibna. Yeroo kana dhukkubbii eessaan nutti himata jechuudha? Right lower quadrantii bukkeeraatii na dhukkube jedhee nutti himata. Eessarraan gaafa gadi qabnu miila dhukkubsataa gadi qabna malee garaa dhukkubsataa miti. Miila dhukkubsataa miila isaa achi ol kaasuuf jedhan nu achi gadi dhiibna. Yeroo kana dhukkubsataatti kan dhagahamu right lower quadrantii painiitti dhagahama jechuudha. Kun egaa maalidha? Mallattoon kun maal jedhamee waamama? Psoas sign jedhameedha kan inni waamamu. Yoo kana pozitiiviidha ta'e dhukkubsataan kun maaliif shakkama jechuudha? Appendicitisidhaaf shakkama jechuudha. Appendicitis qabaachuu danda'a jechuudha dhukkubsataan keenya. Kanaaf further investigation gaafata jechuudha. Mallattoo physical examination isa afuraffaa fi inni dhumaammoo maalidha? Positive obturatory sign jedha. Inni immoo maalidha? Akkuma isin xiyya kanarraa ilaaltanidha. Picturein asirratti fayyadamaa jiru salphaamatti isiniif ibsu jedheenidha. Picture kana kanan fayyadame. Innis maal godhe jedha? Saayinii kana positiividha jechuudhaaf. Dhukkubsataan flex the patient's right thigh. Akkuma kana miila dhukkubsataa flex gootaan dachaas ta'a naannoo hippiitti naannoo mo'ootti. Isa booda maal goota jedha? Ni jilba jechuudha. Ni maal goota jedha? Bend godhiiti dabsiitii jedha. Akka kanaatti dabsitee isa booda internally rotate goota gara keessaatti naannessita. Internally gaafa rotate gootu miila isaa jechuudha. Gara keessaatti gaafa rotate gootu maal uuma jedha? Painii uumaa. Painii qabaata dhukkubsataa yoo appendicitis dhukkubsatate. Painiin kun immoo eessarraadha kan inni itti dhagahamu? Left lower quadrantii miti. Right lower quadrantiidha dhukkubbiitti itti dhagahama. Gaafa dhukkubsataa miila isaa gara keessaatti naannessinu erga miila isaa akka kanatti dachaasne miila dhukkubsataa akkasitti dachaasna. Erga akkasitti dachaasne booda internaali gara keessaatti jilba isaa dachaasne gara keessaatti naannessina. Gara keessaatti gaafa naannessinu akkas gaafa naannessinu dhukkubsataan na dhukkubee jedha. Miilli kun diriireema jira. Miilli kun garuu dacha'eedha kan inni jiru. Dacha'ee gara keessaatti dabsina. Gara keessaatti gaafa dabsinu na dhukkubee jedha. Na dhukkubee jedha taanaan kan inni dhukkubbii iddoo inni himatu yoo dhuguma appendicitis ta'e dhukkubbii kan inni himatu right lower quadrantiidhaati dhukkubbii himata jechuudha. Kanaaf right lower quadrantiidhaati dhukkubbii himate taanaan immoo namni kun rakkoo maalii qaba jechuudha? Rakkoo appendicitis qaba jechuudha.
appendicitis jechuudha dhibeen nama kana. Kanaaf investigationii kan biraadhaaf imaging study ergitaa jechuudha. Kan erga jenneeti kan biraan egaa dhukkubsataan keenya mallattoo afran kana keessaati tokko isaa yoo poozitiivii ta'e tokko isaa poozitiivii taanaan baay'ee gahaadha. Tokko isaa poozitiivii ta'e taanaan maalidha kan nuti erguu qabnu imaging study'n baay'ee murteessaadha. Imaging study laaboraatooriitti ergina sun immoo waa'ee appendixii waa'ee isaa gadi fageenyaan yoo barbaanne inflammation jiru waa'ee ultrasound report nu gochuu danda'a yookaan CT scanniidhaan akka hojjetamu appendixiin rakkoo irra ga'ee jiru salphaamatti. Imaging study'dhaan immoo dabalata saayinii keenya sana maalluu godha jechuudha. Confirm nu godha bakka dhukkubsataan keenya tirfaanjeetii dhukkubsatee jira gatii ta'ee fi kutaa opereeshinii galee dhukkubsataan kun yaalamuu qaba yookaan antibiyootiksiidhaan yaalamuu qaba kan jedhu jechuudha. Inni kan biraan blood test. Blood testiin baay'ee inni kun generaalidha. Infekshinii qaama keessa jiraachuu kan agarsiisudha malee dhukkubsataan keenya appendicitis dhukkubsatee jira. Beetun dhukkubsatiin jira appendicitisidha yookaan immoo miti jedhee kan nutti agarsiisu miti jechuudha. CBCdha. CBCdha kan ergamu. CBC gaafa ergitan immoo maal tolkee deebi'a yeroo baay'ee CBC gaafa laaboraatooriitti ergamu baay'ee ol ka'ee kan deebi'u white blood cell'itu baay'ee ol ka'ee deebi'a jechuudha. White blood cell'iin ol ka'uusaa immoo kan inni agarsiisu infekshiniin qaama keessa jiraachuudha. Kanaaf laaboraatoorii erga amma kun hojjetamee fi booda amma dhukkubsataan keenya appendicitis qaba taanaan gara maalitti ce'a jechuudha. Gara kutaa opereeshiniitti ce'a gatii ta'ee fi maaltu barbaachisan pre-operative'itu barbaachisan jechuudha. Mee pre-operative immoo diskasa goona. Egaa amma doktoroonni ogeessonni fayyaa hundi isaanii dhukkubsataan keenya appendicitis ta'uusaa erga confirm godhanii erga dhugoomsaniiti kutaa opereeshinii gashuu gatii ta'ee fi narsiin immoo dirqama wayii qaba. Dirqamni sunis maal jedhama? Peri-operative jedhama. Peri-operative. Peri-operative akkuma kanaan dura viidiyoo koo kanaan dura keessatti isiniif ibse waan sadiidha kan inni of keessaa qabu. Inni tokko pre-dha, inni tokko intra-dha. Intra-dha erga hojjetamaa jiru opereeshinii. Inni tokko immoo post-dha, post-operative'dha. Kana sadanidha kan inni of keessaa qabu, of keessatti hammatu. Kanaaf as bukkee qormaata keenya duukaa hidhata kan qabu garuu pre-dha gatii ta'eef pre-diskasa goona. Pre jechuun dursa otoo dhukkubsataan keenya kutaa opereeshinii hin galin gargaarsa taasifamuuf. Narsiin maalidha kan inni godhuuf? Inni jalqaba maalidha? Assessmentii baay'ee murteessaadha. Assessment gaafa jennu dhukkubsataan kun appendicitis qabaa moo hin qabu otoo hin taane vital sign dhukkubsataa keenya. Vital sign dhukkubsataa keenya safaruu wantoota jiran hunduma isaanii dookumantii gochuu painii dhukkubsataa assessmentiin hin barbaachisaa type location if severity of pain dabalata abdominal assessment yoo barbaachisaa ta'e bicha malee hin barbaachisu already bakka confirm ta'e kutaa opereeshinii galuu fi dhagatii ta'e medical screenis baay'ee barbaachisaadha. Assessmentii dhukkubsataan kun ni beekamee qaba. Kutaa opereeshinii yoo galee rakkoon akka hin jiraanneef kanaan dura opereeshinii ta'eera wanti itti alarjikii ta'ee jira kanaan dura opereeshinii taatee beektaay jennee gadi fageenyaan dhibeenni qabu duukaa chronic disease adda addaa yoo qabaate odeeffannoo irraa guurrannaa jechuudha. Inni taanu educationidha. Education gaafa jennu immoo waa'ee procedure sanaa gadi fageenyaan itti himu kutaa opereeshinii gaafa galtu baay'ee kan turtu miti. Kun immoo lubbuu kee hambisuuf jedhamee gargaarsa sii taasifamudha. Yoo opereeshiniin taatu ta'e rakkoo hamaatu sirra ga'a. Tirfaanjeetiin kun muramtee yoo hin baatu ta'e rakkootu sirra ga'uu danda'a. Gatii kan sirraan ga'u miti ogeessota fayyaa dandeettiif muuxannoo adda addaa qabaniinidha kan inni si hojjetamu. Kanaaf wanta nama sodaachisu tokko iyyuu hin qabu. Opereeshinii yoo taate daftee fayyuu dandeessaa. Hin taatu taanaan garuu rakkoo hamaa sirra ga'a. Gadi fageenyaan explain godhaaf jechuudha waa'ee procedure sanaa. Inni sadaffaa informed consent erga amansiisnee booda erga waan jiru hundatti himnee booda maal goona mallatteessisu. Mallatteessisuun kun immoo maaliifidha kan inni fayyadu? Bor rakkoon yoo mudate fedhii isaadhaan kutaa opereeshinii keessa galuusaa ragaa jechuudha. Ragaa dhukkubsataa keenya mallatteessina. Mallatteessuun baay'ee murteessaadha. Narsoonni kana hin daggatina informed consentiin baay'ee murteessaadha. Fedhii isaadhaan kutaa opereeshinii galuusaa boran kutaa opereeshinii fedhii godhaan hin galleen dargeessisanidha jedhee yoo isin kasase kana qabattanidha seera fuuldura kan isin dhiyaatanii. Kun immoo itti gaafatamummaa jalaa isin baasa gatii ta'ee fi informed consentii mallatteessuun daggatina. Inni afuraffaa irratti argamu immoo NPO. NPO jechuun nothing per os afaaniin
dhukkubsataadhaaf wanta kamiyyuu hin kenniin, qoricha hin kenniiniif afaaniin, bishaan hin kenniiniif, nyaata kamiyyuu nyaata nyaachuu kan inni hin qabneef sababiin isaa maalidha? Risk of aspiration ittisuudhaaf isa reduce gochuudhaaf jechuudha. Yeroo tokko tokko nyaatanii yoo kutaa opereeshinii galanii tasa nyaatni isaan istomaakii keessatti gadi dabarsan sun achi wal deebi'ee sirna hargansuu akka hin seenne akka dhukkubsatan kun hin fe'amneef ittisuuf jedhameedha. Kanaaf dhukkubsataan nyaata sa'aatii hanga kanaaf akka dhukkubsataan hin nyaanne jedhee akkuma doktariin dhukkubsataa kana baqaqsee yaaluuf jedhu jedhetti dhukkubsataa kana itti himuu qabna. Kan biraan immoo maalidha? Pre-operative lab testidha. Baay'ee murteessaadha kunis. Pre-operative lab test jechuun tokko dhukkubsataaf lammaffaa immoo ogeessota fayyaaf jechuudha. Dhukkubsataan kun HIV irraa bilisaadha. Hepatitis B irraa akkamidha? Blood groupin isaa maalidha? RH factoriin isaa akkamidha? Hemoglobiniin isaa akkamidha? CBC erginee fi dabalata immoo renal function test isaa akkamidha? Liver function test isaa akkamidha? Yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Kanaaf warroota kana pre-operative laboratoriin baay'ee murteessaadha jechuudha. Complication kan biraan akka hin dhufneef irree dursinee qophoofneema teenyee dafnee lubbuu nama sanaa baraaruudhaaf irree namni kun jalqaba pre-operative lab testiin erga ta'ee boodadha jechuudha. Kan inni kutaa opereeshinii galu. Kan biraan immoo egaa establish intravenous access for fluid administration and the medication delivery yookaan immoo medication therapyidhaaf. Dhukkubsataan kutaa opereeshinii gaafa galuuf jedhu qorichoonni akka ajajamanitti karaa hidda dhiigaa hin kennamu. Jalqaba kutaa opereeshinii galuuf gaafa jedhu antibiyootiksiin dirqamadha. Sisittis haa ta'u antibiyootiksii dhukkubsataan kun jalqabuu qaba jechuudha. Utuu kutaa opereeshinii galiin antibiyootiksii jalqabuu qaba jechuudha akka ajajametti. Dhukkubsataa kanaaf IV isaa banuun dirqamadha. Fluidii normal salaayinis haa ta'u normal salaayinii yookaan riingar laakteetii dhukkubsataa kanaaf akka ajajameefitti IV fluidii itti secure godhanii dhukkubsataa kana qopheessuu jechuudha. Inni kan biraan immoo maalidha? Administer peri-operative medication as ordered akkasuma nama jedhedha. Dhukkubsataan kun irree naannoo opereeshinii ta'uu naannoonni opereeshinii ta'uu yoo rifeensa waa adda addaa qabaatee rifeensa naannoo sanaa sheef gochuudhaan dhukkubsataa kana qopheessuun irree dirqamadha jechuudha. Kan biraan immoo saayikooloojikaalii irree dhukkubsataa kana prepare gochuu qabna. Maatii duukaa diskas goonee dhukkubsataa duukaa diskas goonee dhukkubsataa keenya qopheessinee kutaa opereeshiniitti dabarsinaa. Inni kan biraan immoo positioning baay'ee murteessaadha jechuudha. Positioning baay'ee murteessaadha jechuudha. Position goonee dhukkubsataa keenya kutaa opereeshinii geessinee warra kutaa OR keessa jiranitti laannaa jechuudha. Inni kun hamma warra opereeshinii kutaa opereeshinii keessa jiranitti laannutti immoo proosijariin hojjetamu maal jedhama? Pre-operative nursing care jedhama. Kanaaf dhukkubsataa kana rakkoo walxaxaa appendicitis qabu yoo ituu yaalamiin hafee namni sun rakkoo hamaa inni dhukkubsataan kun keenya saaxilamuuf tokko perforationidha. Inni irratti appendiksiin kun egaa dhoowuu dandeessi sana booda infectionis materiaalii warroota ta'an abdominal cavity gadhiifamuu danda'a jechuudha. As bukkeeraatti abdominal cavity gadi gadhiifamte taanaan maal fiddi jechuudha. Dhattee deemtee maal fiddi? Peritonitis fiddi jechuudha. Perforationiin kun microorganismiin as keessa jiranii gara peritoniumitti gadi gadhiifamu abdominal cavity keessatti dhaqanii infection fidu. So peritonitis fidu. Peritonitis jechuun inflammation of peritoneum jechuudha. Baay'ee life threatening jechuudha. Immediate kan ta'e surgical intervention hojjetamu taanaan peritonitis develop godheera taanaan namni kun tasa du'uu danda'a jechuudha. Kanaaf baay'ee of eeggannoodha kan inni gaafatu. Kan biraan immoo abscess formation jiraachuu danda'a complication isaa keessaati. Mala kuufachuu danda'a. Inni kan biraan immoo sepsisidha. Sepsisiin immoo systematic inflammatory response sababa infection jiraachuu danda'a. Bakteeriyaan hidda dhiigaa keessa garmalee baay'achuu danda'a. Sepsisiin jira taanaan immoo medical emergencyidha. Kunis immoo orgaanota adda addaarree fail goosisuu danda'a gatiteef sepsisiin keessumaa yoo dhoote rakkoo hamaaf nama sana saaxiluu dandeessi. Inni kan biraan reeriyaa ta'uyyuu malee intestinal obstruction fiduu danda'a. As bukkeeraatti yoo dhiitofte inflamed taatee saayiziin ishee gaafa dabalaa deemu ileocecal valve iddoo kana jira. Iddoo kanatti maybe inability to pass stooling jiraachuu danda'a. Sagaraan achi ol darbee koolanii galuu dhiisuu danda'a. Sababa isheen dhiitofte sababa inflammation kanaaf iddoo sanatti block ta'ee turuu danda'a stooliin. Intestinal obstruction itti fiduu danda'a nama sanatti. Kan biraa reediidha malee fiistullaadha. Kun immoo gaaf normal connection between appendix fi orgaanii kan biraa maybe jiraachuu danda'a. Abscess formation yoo jiraatedha.
Yoo abscess formation hin jiraatu probabilitiin kana uumamurree hamma kanatti miti garuu yaalamee yoo hafe namni kun infekshiniin kun orgaanii isa cinatti argamurree rakkoo hamaarraan ga'uudhaan orgaanii lama walitti baasuu danda'a jechuudha. Kan biraan post operative complicationidha. Kutaa operationidha gaafa ba'u namni tokko complicationii inni saaxilamu jechuudha. Complicationii namni kun saaxilamuu fi tokko surgical site infection jiraachuu danda'a. Iddoo operationii ta'ee iddoo operationii ta'e sana infection jiraachuu danda'a yoo sterile procedure procedure kun hin hojjetamne ta'e sterile bifa ta'een yoo procedure kun hin hojjetamne ta'e iddoon operationii ta'e kun infection horachuu danda'a, dhiiguu danda'a. Complication kan biraa immoo maybe anesthesia related ta'uu danda'a. Sababa anesthesia rakkoo kan biraadhaaf saaxilamuu danda'a. Kanaan ala yeroo tokko tokkos wal jala xaxalamuudhaan appendiksiin kun kara gangiriinias ta'uu dandeessi jedhama. Kanaaf complication isaa kana fakkaataa. Amma immoo kan nuti deebinu gara qormaata keenyaattidha. Garuu isa dura manaajimentiin nama kanaaf barbaachisu antibiyootiksii fi sarjariidha. Dhukkubsataan appendisaayiitisidhaaf shakkameera taanaan gargaarsi isaaf taasifamu sarjarii fi antibiyootiksiidha. Kanaaf amma gara qormaata keenyatti deebina. Qormaata keenya keessa manaajimentiin sagantiin hin jirreef manaajimentii asitti kaasnee yeroo keenya fixuurra gara qormaata keenyatti deebina. Nu faana tura. Hordoftoota keenya maatii Milkii Health Science YouTube chaanaalii qormaata keenyatti deebinee dhufneerra. Ammas qormaata amma erga barnoota ammaa isinii kenninee booda immoo isti deebiin isaa kamiin isiniif ta'a. 22-year-old male patient presented with abdominal pain of dehydration, which was initially around the periumbilical region. Later on, shifted to right lower quadrant and has associated anorexia. During physical examination, he has pain on the right lower quadrant during palpation of left lower quadrant. Which sign is positive in this patient? Dhukkubsataan kun nama umurii waggaa 22dha, dhiiradha. Mana yaalaa kan inni dhufee garaa kun dhukkuba jedheedha. Garaan isaa immoo kan inni jalqabeen dhukkubbiin isaa kan inni jalqabeen naannoo handhuuraadhaa jalqabeeni. Naannoo handhuuraadhaa ka'e immoo kan inni deeme dhukkubbiin kun immoo gara kamittidha kan inni deeme jedha. Right lower quadrantittidha kan inni deeme. Garaa hammeessaanii dabalata dhukkubsataa kanaa. Kanumarraa ka'uudhaan ogeessi fayyaa yeroo sana hojii kana hojjechaa ture maal godhee fiizikaalii egzaamaayin gaafa godhu dhukkubsataa kana maal godhee dhukkubbii himatee eessa bukkeedhaan gaafa right lower quadrantii dhukkubbii himatee gaafa eessa palpeet godhanii left lower quadrantii palpeet gaafa godhan. Akkuma sila isinitti hime quadrantii iddoo kana left lower quadrantii gaafa gadi qabu eessarraan dhukkubee jedha. Right lower quadrantii dhukkubeeni. Dhukkubbiin asirraan gaafa isin palpeet gootan asiin darbee dhukkubbiin itti dhagahama taanaan maalidha jennee deebisaa jedhama. Roving sign jedhama jechuudha. Kanaaf deebiinsa maalidha? Eedha. Biimaaf hin ta'u psoas sign jechuun dhukkubsataa keenya miilla kee diriirsi jennaan supine positionii ciibsine sana booda sarbaa isaaf jilba isaarraa harka keenya keenye miilla kee achi ol kaasi jennaa. Gaafa miilla isaa inni achi ol kaasu nun immoo xiqqoo ishee achi gadi dhiibna. Yeroo achi gadi dhiibnu immoo dhukkubbii right lower quadrantirra himata yoo ta'e psoas sign positiividha jedhama. Siin immoo maal jedhaa? Obturatory sign. Obturatory sign jechuun immoo dhukkubsataa keenya miilla isaa erga dachaasnee booda gara keessaatti gaafa naannessinu jilba isaa gara keessaatti gaafa naannessinu dhukkubbii right lower quadrantirra nutti himata taanaan positive obturatory sign jenna. Rebound tenderness jechuun immoo dhukkubsataa keenya karaama right lower quadrantii kana gaafa gadi qabnu itti tola. Gaafa nuti dafnee gadhiisnu immoo dhukkubbiitti itti dhagahama taanaan rebound tenderness positiveidha jechuudha. Namni kuni kanaaf deebiinsaa maalidha jechuudha? Roving signidha jechuudha. Qormaata isa kan biraatti ceena. Qormaanni kun egaa akkuma isinitti hime kan warra BSc narsiidha jechuudha. Kan BSc narsiidha. Gaaffii kan biraatti ceenamas. Toleegaan akkuma isinitti hime qormaanni kun immoo kan warra HOdha. Qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Isa dhufutti immoo narsiidhaaf dhufuu danda'a. Midwaayifariif dhufuu danda'a. Kanaaf qalbiidhaan yoo dhaggeeffattan isin hin miidhu. Yaadannoo qabachaa deemaa isiniin jedheera. Namni kun 45-year-old
male brought to emergency department by his relatives with presenting of right lower quadrant pain. Kunis maatiitu fidee dhufe emergency departmentidha kan isaan dhufanii umurii isaa waggaa 45dha. Dhukkubbii garaa himataa iddoo kamidha kan inni dhukkubu immoo right lower quadrant painidha. Karaa harka mirgaa gara gadiidha kan dhukkubu. Naannoo handhuuraadha kan dhukkubuuni namni kun egaa anorexia qaba. Fedhiin nyaataa hin jiru. Garaa hammeessaanii hin balaqqamsiisaanii tukkusaatiin qaama isaa immoo gadi bu'aadha jedha guyyaa 3 dura. Doktariin maalidha kan inni shakke jira? Appendicitis tirfaan jettiidha kan inni shakke. Kanumarraan ka'ee maal godhe jira? Physical examination perform godhe. Garaa dhukkubsataa qaqqabee gaafa ilaalu isa kamiinidha kan inni positive ta'u? Isa kamtu sirriidha? Which one is correct? Isa kamidha sirrii kan ta'u yoo dhukkubsataan akkuma appendicitis qabaate isa kamtu kanneen armaan gadii keessaati isa kamtu sirriidha? A roving sign is refers to pain at left lower quadrant with palpation of right lower quadrant. Galagaltoonsaa dhugaadha. Amma garuu sobadha. Maaliif roving sign jechuun maal jedhaa? Gaafa dhukkubsataa refers to pain at dhukkubbii iddoo kamii himataa jira jedhaa? Left lower quadrant himataa. Yeroo eessa palpate goonu? Yeroo right lower quadrant palpate goonu dhukkubsataan left lower quadrant dhukkubbii himataa. Akkas miti. Dhukkubsataan gaafa nuti left lower quadrant qaqqabnu yookaan palpate goonu right lower quadrant dhukkubbii himata. Isa akkas jechuudha roving sign jechuun. Kanaaf egaa inni kun maalidha jechuudha? Sobadha jechuudha deebiin ta'u. B. Psoas sign. Psoas sign is passive extension of the right thigh sirriidha and applying counter resistance sirriidha to the right thigh ammasitti sirriidha causes left lower quadrant pain. Dhukkubsataan miila mirgaa isaa diriirfatee gaafa nacha ol kaasu nuti immoo asii gadi gaafa miila dhukkubsataa gadi dhiibnu dhukkubsataan dhukkubbii kan inni himachuu qabu right lower quadrantidha malee left lower quadrant miti. Kanaaf inni kun maalidha jechuudha? Deebiin ta'u jechuudha. C. Obturatory sign is flex of patient right hip and knee followed by internal rotation sirriidha ammasitti of the right hip sirriidha causes left lower quadrant pain. Left lower quadrant miti right lower quadrant dha. Miila dhukkubsataa achi ol keessum miila mirgaa achi ol dachaasnee gara keessaatti gaafa naannessinu dhukkubbiin kan inni itti dhaga'amu right lower quadrant dha malee left lower quadrant miti. Kanaaf inni kun maalidha jechuudha? Deebiin ta'u. D. Rebound tenderness is application of pressure. Achi gadi dhiibbaa gaafa taasisnu gaafa palpate goonu eessa bukkee? Right lower quadrant bukkee gaafa pressure apply irratti goonu quickly releases. Dafnee gaafa gadhiisnu the pressure increases pain. Gaafa chol dafnee gadhiisnu gadhiisuun keenya dhukkubbiitti akka dhaga'amu godha. Eessa bukkee irraati? Right lower quadrant irraati dhukkubbiin akka itti dhaga'amu godha. Kanaaf deebiin inni sirrii amma argameera jechuudha. Eenyudha jechuudha? Deebiinsaa Didha jechuudha. Sirriidha. Right lower quadrant lower quadrant dhukkubsataa kana gaafa gadi qabnu itti tola. Gaafa gadhiisnu garuu dhukkubbiitti dhaga'ama. Inni kun maal jedhama? Rebound tenderness yookaan immoo Bloomberg sign jedhamedha kan inni beekamu. Dagatinaa Bloombergidhaan immoo deebiisinii dhufuu danda'a qormaanni sattaanutti. Kanaaf deebiinsaa Didha. Ammas immoo gaaffii itti aanutti ceenaa nu faana ta'aa subscribe like comment gochuun dagatinaa isiniin jedha. Tole gaan kunis umurii nama waggaa 23dha. Years old male patient came to an emergency department with a complaint of low grade fever and epigastric pain progress to right lower quadrant. Inni kunis hin deema dhukkubbiin kun kan inni jalqabeen garuu epigastric area irraadha. Dhukkubbiin kun gara right lower quadrantidha kan inni deeme. On abdominal examination the nurse identifies local tenderness and a positive voicing sign. Already dhukkubsataan kun maal qaba jechuudha? Appendicitis qaba. Appendicitis qaba bukkee keessatti yookaan bukkee geera narsiin kun. So what would be the priority nursing intervention
for this patient. Prioritiin nursing intervention amma gaa maalidha kan inni barbaachisu imaging study fi ganaa play test laboratory ergu gaafata jechuudha. Namni kun already appendicitis qabaachuu isaa agarsiisaa jira. Seenaariyoon keenya kanaaf maalidha kanatti gootu dursa kennitee fi kanatti gootu maalidha gargaarsa kanatti gootu maalidha. Perform frequent palpation of abdomen ammaaf amma irra deddeebiiti garaa dhukkubsataa qaqqabii ammaaf amma irra deddeebiiti frequent palpation of abdomen. Arraaba ammaaf amma ituma qaqqabdu yoo baay'ee dhiitoftee jiraatte yoo buruqte yoo perforate yoo goote yoo takkaa fiizikaalii egzaamaayin gootee taanaan si'a 2-3 deddeebi'uun maaliifidha kan inni barbaachisu. Firii ammaaf marra deddeebitee palpeet gochuus hin barbaachisu hin gorsamu. B. Administer analgesics. Administer analgesics with caution. As bukkeetti baay'een keessan yaada qabaachuu dandeessu. Deebiinsaa biidha. Maal jedhaa antiipeenii kenniif of eeggannoodhaan. Dhukkubsataan kun already appendicitis identify ta'eera. Confirm gochuuf immoo gana imaging study ergita laboratory. CBC gana ergita. Blood test adda addaa gana ergita. Sanaan dhugoomsatta. Garuu physically examine gootee bira geessetta. Maalidhanis tenderness qaba. Roving signs qaba. Already namni kun appendicitis percentii guddaadhaan shakkameera jechuudha. Kanaaf egaa wanti nama sodaachisu hin jiru. Amma kanatti ergitu laboratorytti imaging studyidha. Physical examine gooteetta. Silumayyuu immoo antiipeenii kennuun kan inni nama sodaachisu utuu physical examine hin godhin utuu mallattoolee afran amma nuti kaasne sana waan tokko utuu hin argin antiipeenii yoo kennite mallattooleen sun baduu danda'u kanaaf hin kenninidha malee mallattoolee afran sana keessaatti tokko argatteetta taanaan lama argatteetta taanaan antiipeenii kennitee fi imaging studyidhaaf immoo yoo ergitee homa argina hin qabu jechuudha. Kanaaf antiipeeniin utuu physical examine hin godhin hin kenninidha malee erga adda ba'ee booda yoo kennitee homa argina hin qabu jechuudha. Kanaaf deebiinsa maalidha? Biidha jechuudha. C immoo maaliif hin ta'u? C maaliif hin ta'u? C'n maal jedha? Administer laxative or enema jedha. Administer laxative gaafa jennu gaa medicationoota bowel movement stimulate godhan jechuudha yookaan stoolii akka inni ba'u kanneen godhan jechuudha. Relief constipation gogiinsa garaa akka relief godhuuf qorichoota kennamanidha. Isaanis stimulant laxative jiru. Kanneen akka bispodial kan jedhamanii osmotic laxative kan jedhaman jiru stool softener kan jedhaman jiru. Kanaaf laxative kan ajajamu namoota sagaraa gogee isaan rakkisuuf kan ajajamudha. Enema gaafa jennu immoo fluid rectumitti gashuu jechuudha. Baay'ee bukkeetti dhukkubsataan appendicitis qabataanan koo defecationii gaafa godhuyyuu sagaraa bobbaa gaafa booyyuu baay'ee dhukkubaanii bobbaan gaafa ba'u already appendixiin dhiitoftee jirti yoo ta'e Pireejariin hin jiraata stooliin gaafa ba'u gatitee fi sagaraan gaafa ba'u dhukkubaanii. Kanaaf enemaa goote jechuun ikkoo rakkoomaaf nama sana saaxiluu dandeessa. Kanaaf maalidha inni kunis introodii as bukkeetti yoo ilaaltanitti maal jedha? It is introduction of fluid into the rectum. Karaa sagaraatti bishaan gashuu jechuudha. And sigmoid colon. For what? For cleansing qulqulleessuuf naannoo large bowel descending yaa ta'u transverse yaa ta'u ascending yaa ta'u hammachitti yaa ta'u akka ajajametti qulqulleessu yookaan immoo therapeutic akka treatmentiitti hin kennama jechuudha. Akka treatmentiitti jechuudha. Enemaan kan inni kennamu diagnostic jechuun immoo wantoota large intestine keessa jiran investigationiif yoo barbaadame enemaan faayidaalee kana sadaniif jedhamee hin ta'a jechuudha. Qoricha jiraan irra instil gochuudhaaf. Garuu as bukkeetti seenaariyoo nuti immoo diskas gochaa jirru immoo appendicitisidha. Seenaariyoo keessa yoo dhaxxanii ilaaltan immoo dhukkubsataan kun rakkoo sagaraa qaba kan jiru waan hin barreeffamne as keessa kan caan dubbisaa kan inni jiru hin barreeffamne as keessatti. Dhukkubsataan kun maal jedhe low grade fever qabaa. Epigastric dhukkubii naannoo qara laphee qabaa. Right lower quadrant dhukkubbii qabaa. Jedha malee rakkoo sagaraa wajjin sagaraan gogee isa rakkisaa jira kan jedhu as bukkee jira? Hin jiru. As bukkeetti garuu rakkoo akka kanaa qaba dhukkubsataan kun jedhee wanti kaawwame tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf yooma contraindication cleansing enemaa yoo ilaalle namoota rectal surgery qabaniif hin taasifamu. Anal kansariif, rectal kansariif, rectal infection namoota appendicitis qabaniif anal yookaan rectal fissure warroota qabaniif illee enemaan hin taasifamu jechuudha. Kanaaf as bukkeetti garuu dhukkubsataan keenya epigastric pain himate malee rakkoo sagaraa wajjin kana qaba kan jedhu tokko hin jiru. Kanaaf hin barbaachisu jechuudha.
Inni kan biraan immoo diin immoo maal jedhaa NGTV gashuu NGTV rakkoo parjaayitii agarsiisa tokko jiru tokko hin qabu dhukkubsataan kun jechuudha. Yoo ilaaltanitti ta'e kan inni qabu dhukkubsataan kun kan inni qabu epigastric painii qofaadha. Epigastric painiidha. Right lower quadrant painiidha. Sanumarraa ka'ee low grade feveridha kan inni qabu bukkeerraati. Kanaaf NGTV kan si akka gashitu kan si taasisu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf deebiinsaa maalidha jechuudha? Bidha jechuudha. Nu faana tura. Subscribe gochuun immoo hin dagatinaa sin jedhaa. Gaaffiin itti aanu kunis kan BSc Nursiidha. BSc Nursiin kan isaan qoramanidha kunis. Egaan qormaanni kun baay'ee wal fakkaata sammaa wajjin. Qormaata gaaffii sadaffaa silaa wajjin baay'ee wal fakkaata. Kanaaf slaayidiitti gaafa gaddaramu kana fakkaata. Innis 36-year-old male patient is admitted to surgical ward with confirmed diagnosis of appendicitis. Already namni kun tirfaanjeetii qabda jedhamee kutaa opereeshinii akka inni galu murtaa'eera bakka opereeshinii ta'uufidha. Surgical wardidha kan inni ciisee jiru. Kanaaf immoo the patient is prepared for appendectomy and receive pre-operative care. Pre-operative care fudhateera namni kun appendectomiif bakka muramee ba'uudhaaf tirfaanjeetiin suni muramee ba'uudhaaf already qophaa'eera namni kun. Kanaaf maal jedhas bukkeetti what is the most appropriate pre-operative care? Pre-operative care baay'ee appropriate kan ta'e nama kanaaf kanatti kennuu qabu isa kamidha. Administer enema. Enema kenniteef taanaan complication kan biraa keessa gashiteen jechuudha dhukkubsataa kanaaf nama appendicitis nama qabuuf enemaan hin galu. B. Encourage ambulation. Olii gad akka inni deddeemu godhi. Olii gad deddeemi. Namoonni appendicitis qaban gaafa qufaan, gaafa xiffatan, gaafa deeman maaltu itti dhaga'ama jennee dhukkubbiitti itti dhaga'ama. Kanaaf maaliif olii gad deemare? Ituu reesti godhee iyyuu irra gaariidha. Kanaaf olii gad akka inni deemu immoo gochuu hin qabnu ammasii. Inni kunis deebiin ta'u. C. Administer antibiotics. Antibiotics kenniifi antibioticsiin already dhukkubsataan kun confirm ta'eera gati ta'e dhukkubsatteetti appendiciin gati jedhee fi prophylaxis antibioticsiin baay'ee barbaachisaadha. Kutaa opereeshinii gala gati ta'eef nama kanaaf treatmentii antibioticsii jalqabsiisuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf deebiinsaa maalidha? Antibioticsii dhukkubsataa kanaaf kennuudha. Diimaaf hin ta'u stimulate bowel activity rakkoo bowelii wajjin wal qabatu dhukkubsataan kun qaba kan jedhu hin jiru gati ta'eef dhukkubsataa kanaaf bowel activity wanta stimulate goonuuf hin qabnu jechuudha. Kanaaf deebiinsaa maalidha? Antibioticsii administer gochuudha. Gaaffii nuti har'a qabannee dhufnee hundi isaa kana fakkaata ture. Sagantaa paartii 16ffaadhaan deebinee wal agarraa. Subscribe gochuun dagatinaa. Qiiqaa fi yaada qabdan immoo koomantii jalatti nuu barreessaa. Akkam akka ta'u koorsii nuti kennaa jirru irratti hundaa'ee yaada yoo qabaattan nuu barreessaan siniin jedhaa. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Horaa bulaa torbee milkii qabu siniif haa ta'u. Turtii gaarii.